Fedhiin keenya garagara ta'us waan haaraa barurratti saffisaan baruu barbaanna. Sundoon gurra keenya miti. Manni barumsaa akkatti isa milkeessu nu barsiisa. Har'a nama kamuu caalaa akkatti saffisaan waan haaraa baruu dandeechan waliin ilaalla. Warra nan beekne maqaan koo Seenessaa jedhama. Cyber Security Bank irra hojjedha. Computer Scienceedhaan Haramayaa University irraa hin bahe. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like fi comment gochuun maatii keenya ta'a. Kallattumaan gara qophiitti dabarru. Waan tokko saffisaan barachuuf misunderstanding jiru dura furuudhaan jalqabna. Namoonni baay'een akka yaadanitti dhamaatii fi yeroo xiqqeessuun saffisaan baruu akka isaan gargaaranitti kan yaadan. Sun garuu dogongora. Maal jechuu barbaadatanii namoonni baay'een wanti gochuu barbaadan dhamaatii fi carraaqqii xiqqeessuudhaan sa'aatii isaan irratti baasan xiqqeessuudha. Yommuu dhamaatiin xiqqaate yeroo inni irratti gubu waan xiqqaatuuf dhamaatii xiqqeessuun kiyya saffisaan akkan baradhu na gargaara jedhanii amanu. Wanti isaan waasan keessatti hin hubanne garuu sa'aatii gubatu xiqqeessuuf yommuu yaalan barachuuf hubachuu waan jedhamu sun immoo iddoo dhabaa akka jiru hubachuu hin dandeenye jechuudha. Maal jechuu barbaadatanii yoon carraaqqii xiqqaa irratti godhe sa'aatii muraasa qofa yoon irratti dabarse saffisaan barachaa jira jedhanii yaadu. Rakkoon yeroo baay'ee waa'ee barumsa wal qabatee argu keessaa infoormeeshinii baay'isanii konsuum gochuun akka barumsaa ta'etti ilaalama biyya keenya keessatti. Sun garuu dogongora guddaadha. Mana barumsaa ni seenu sa'aatii dheeraadhaaf leekchara barsiisuu ni dhaggeeffatu. Sa'aatii baay'ee laabrariin seenu sa'aatii dheeraadhaaf hin dubbisu. Odeeffannoo gara mataa isaaniitti galchuu jechuudha. Yookaan immoo odeeffannoo baay'inaan konsuum godhu. Kun akka barumsaatti ilaalama. Dhugaa dubbachuuf kun garuu barachuu miti. Baratte jechuun waan san appilaayi gochuu yoo dandeechedha. Waan baratte sun si waliin turuu yoo danda'e. Sa'aatii barbaaddetti yeroo inni keessaa si gaafatanii barsoonni si yaa gaafatanii beekumsa san sa'aatii appilaayi itti gochuu barbaaddetti yoo kan deebistee toon itti fayyadamuu dandeeche baratte jedhama. Yoo san hin taane garuu infoormeeshinii konsuum gochuu bichaan odeeffannoo baay'ee isaa gara sammuu keenyatti galchuu qofti barachuun jedhamu. Sun immoo namnis barsiisaan si gaafate qorumsa irrattis yaadachuu yoo dandeechi qofaadha baratte kan jennu. Sirni barnoota keenya walumaa galatti kan ijaarame odeeffannoo konsuum gochuu irratti. Hundi keenya yoo kana yaadan. Kilaasii gaafa seenni sa'aatii dheeraadhaaf barachaa oolla. Akkasuma laabrariitti illee akkasii yeroo hundumaa odeeffannoo konsuum gochuun akka waan barachaa jirrutti lakkaa'amaa jechuudha. Sammuun keenya garuu waan ta'e gochuudhaan barata malee odeeffannoo san guutuu isaa ofitti haruudhaan bichaa tiyooriidhaan bichaa hin baratu. Kana barattoonni hundumtuu hin beektu. Tiyoorii bichaa baratanii gaafa gara piraaktiisiitti seentan akkamitti akkasumatti ulfaatu hin beektu. Keessattuu barattoonni injineeringii, barattoonni kompiitaraa waan barattan san qofa odeeffannoo konsuum yoo gootanii yoo immoo waan san appilaayi hin goone odeeffannoon sun nu faana turuu jechuudha. Yeroo barbaannetti yaadachuu hin dandeenyu jechuudha. Odeeffannoo konsuum gochuun barachuu akka ta'etti namni hubachaati jira. Kun dogongora guddaadha. Gaafa akkasitti yaadne gara shoorti termi miimoorii guddisuutti deema. Shoorti termi miimooriin yoo guddate immoo odeeffannoon sun yeroo muraasa qofaaf nu bira tura. Yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo barbaannetti yaadannee tooni beekumsa sana appilaayi gochuu dandeenya. Ogummaa jechuun si jaman maal jechuudha? Wisdom jechuun beekumsa hojiirra oole jechuudha miti. Namoonni addunyaa kanarratti beekumsa hedduu qaban jiran. Beekumsaan sun garuu isaan hin fayyadu. Namoonni itti fayyadaman ni jiru. Namoonni akkanaa kun beektota garuu ogummaa hin qaban. Yoo ilaalle sa'aatii har'aa kanatti daa'imni xiqqishoon ishii googlii bantee waa'ee addunyaa, waa'ee gaalaksii sarchi gootee bileenota meeqatu jira gaalaksii akkanatti urjiin akkana addeessa akkana yoo jettee haasofte kun beekumsa miti. Oomishiidhaan godhu sammuu ishii dhoosuu malee. Beekuma jechuun waan beektisan yoo hojiirra ooluu danda'edha. Beekumsa appilaayi ta'e maal jedhamu? Wisdom jedhama yookaan immoo ogummaa isa jennu sana. Ogummaa ta'uudhaaf immoo beekumsi hojiirra ooluu qabu. Hamma sana hin taanetti beekuu qofti gahaa miti. Namoonni addunyaa kanarra beekan guutaniiru. Yeroo sanatti itti fayyadamanii nama biraatti illee dabarsanii beekumsi hojiirra oolle jechuudha. Kanaaf dhamaatii fi yeroo xiqqeessuun waan saffisaan baranne nutti haa fakkaatu malee sirna barachuu keessatti waan jiru san dagachaa deemna jechuudha. Sirni barachuu kan raawwatu eessa keessatti? Sammuu keenya keessatti miti. Sirni barachuu kan raawwatu sammuu keenya keessatti erga ta'e miimooriin sammuu akka cimuuf haala gaariidhaan yoo miimoorii keenya irratti galmaa'e malee maal nu fayyada? Yommuu ati hojii cimaa irraa dheessuu barbaaddu barachumarraa iyyuu dheessaa akka jiru beekuu qabda jechuudha. Namoonni baay'een barumsa kan jibbanii fi piraaktisii inni qabu yeroo inni gubu sa'aatii inni gubu saffaadhaaf sa'aatii san taphaaf dabarsuudhaaf. Isa caala maal gochuu qabna nuyi? Barumsi akka nuffisiisa ta'u kan godhu yoo maal ta'e? Yoo barumsa san nuffaatiitti deemna miti? Akkamitti barumsa nu nuffisiisu san yookaan immoo waan jibbinu san jaalalaan akka hojjechuu dandeenyu akka injooyi ta'u. Nama fakkeenyaaf viidiyoo geemii namni waggaa taphatu yookaan immoo geemii waggaa taphatu namni sa'aatii dheeraaf taphatu osoo man dadhabin. Gaafa barumsa ta'e garuu gara nuffiitti seena. Gara reemnisa qabutti deema. Gara waan dubbisee sa'aatii dheeraaf irra turee gaafa isarraa naanna'e waan uumaa yaadachuu dadhaba. Kanaafuu akkamitti gara waan nama jibbisiisu yookaan immoo waan jibbinu kana injooyimentii jijjiirannee itti yaaduu qabna. Sirni barachuu kan raawwatu sammuu keenya keessatti waan ta'eefu odeeffannoon haala gaariidhaan sammuu keenya keessatti galmaa'uu qaba. Yommuu hojii cimaa irraa dheessuu barbaaddu barumsa irraas dheessaa jirta. Namoonni baay'een barumsa irraa kan dheeffaniif barumsa akka waan nama jibbisiisu wayiitti
akka waan hojii ulfaataatti waa yaadaniif. Namni tokko saabjektii wayii barachuu barbaade tarii nootti barreessuu danda'a. Tarii immoo piraaktis gochuu danda'a. Kun immoo yeroo fudhata hundi keenya iyyuu beekna. Galmi kee dhumaa garuu nootti fudhachuu miti mitire. Nootti barreessuu miti. Nootti san barreessite san qorumsa ittiin deebisuudhaaf beekumsa ittiin argachuudhaaf mitire. Gaafa akkas ta'e odeeffannoo konsuum gochuu qofti barbaachisaa miti jechuudha. Yookaan immoo galmi keenya nootti san qabachuu miti. Nootti san iddoo yaadannu kaawwannee isa booda fayyadamnee tooni ittiin qabxii gaarii galmeessuudhaaf. Amma san ta'ee jirutti waan piraaktis goonuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko mee haa jennuuti akkatti bishaan daakuu danda'an kitaaba isaa dubbiseedhaaf yookaan immoo tiyoorii isaa dubbisee qofaaf bishaan daakuu ni danda'a? Hin danda'u. Gaafa bishaan keessatti of gate bishaan keessa lixaa jechuudha gaafas. Dura sana amma barutti daakuu hin danda'u jechuudha. Bishaan gadi isa liqimsa. Sababni isaa maaliif? Tiyoorii isaa bichee beekaa. Riil seenaariyoo addunyaa irratti addunyaa dhugaatii irratti maal akka ta'e waan san waan hin beekneef jechuudha. Yeroo namni gitaara taphatu qofa ilaalteedhaa fi waa'ee isaa qofa dubbisuudhaan taphachuu ni dandeechaa? Hin yaadamu malee akkamitti taphachuu dandeecha? Iskiilii haaraa barachuuf illee akkasuma. Iskiilii haaraa barachuuf barbaaddu qabaachuu dandeecha. Biizinesii haa ta'u, qooqa haaraa barachuu haa ta'u, teeknooloojii haa ta'u, waan hundumaa barachuuf ati keessatti hirmaattee dogongoraatii, sirreeffachaatii, yaalatii yeroo kennitee tooni irra deddeebitee dogongoraa irraa sirreeffamaati kan barachuu dandeechu. Sammuun keenya haala saniin kan baratu. Toomaas Edison ampoolii jechuudha. Kuma 999 ol waan inni yaalaa jiru sun milkaa'uu fidi. Kumaffaa irratti kan milkaa'eef ampoolii jechuun ibsaarra. Gaafa kana gaazexeessitoonni isa gaafatan. Ati garuu si'a kan hunda kufteem jedhanii. Inni maal jedhee deebise Toomaas Edison? Lakkii si'a 999 akkatti ampooliin hojjetamuu hin dandeenyeen baree jedhe. Si'a kumaffaa irratti argate jechuudha akkatti waan san hojjetamu. Ani si'a 999 ampooliin akkaataa itti hojjetamuu hin dandeenyeen baradhe malee hin kufnee jedhee. Ati si'a kan hunda kufte gaafa jedhanii. Bu'uura kanarraa fagaannee taanan garuu dhamaatii fi yeroon keenya riizaaltii nu barbaannu nuuf hin argamsiisu. Waan barachuuf deemtu saniif dursitee yeroo yoo kennite waa'ee koorsicha sirriitti gadi fageenya nu hubachaa deemta. Tooppikii ittaanee dhufu illee siif salphata. Sababni isaa koorsi tooppikii duraa yoo bartee ta'e tooppikiin ittaanee dhufu wal qabata waan ta'eef sii salphata. Akkasumallee simisteera itti aanullee barnoonni sitti hin jabaatu. Konfidensiin keellee ni dabala barnoota akkatti hojjetu. Maal seete? Miimoorii sammuu keenya keessatti odeeffannoo kuusuudhaaf yaaluun barachuu miti. Namni baay'ee waan hin hubanne waan ta'eef odeeffannoo waan kanaan xiyyeeffannoodhaan kaasuu barbaadeef. Namni baay'een ani yeroon qabu lakki jedhee odeeffannoo kuusuu bicha irratti xiyyeeffata. Sun garuu gahaa miti barachuudhaaf. Sammuun keenya gochaatiidha kan baratu yaalatii. Fakkeenyaaf ani kompiitara saayinsiidhaan inni eebbifamee ba'ennaa. Osoo mee fakkeenyaaf koodii weebsaayitii tokko kan immoo appilikeeshinii tokko diivilooppii gochuu barbaade yoon kompiitara kiyya harkaa fi kiiboordii wal tuskiisee shaakalee malee caluma jedhee Paayitanii koodii isaa bicha akkatti barreeffamu beekee qofaaf weebsaayitii dalaguu hin danda'a? Hin danda'u. Androoyidii koodii barreessuu yoo nan shaakale malee waa'ee isaa dubbiseedhaaf waa'ee androoyidii tiyoorii isaa beekeedhaaf appilikeeshinii diivilooppii gochuun hin danda'a? Hin danda'u. Sababni isaa maaliif ture? Sammuun keenya gochuudhaan kan baru yaalatii dogongoraatii sirreeffachaati. Garuu namoonni baay'een akkamitti amma kan yaadaa jiran odeeffannoo baay'ee konsuum gochuu irratti kan xiyyeeffatan. Yeroo baay'ee yeroo qorumsaa waggaa gartan namni sa'aatii dheeraadhaaf dubbisaa oola. Osoo waan san irra deebi'ee gaafiif hin gaafatin aktiiv rikool osoo hin gadhin odeeffannoo sun akkamitti akka isa bira turu hin beeku loongi term memorii irratti akkamitti akka ceesu hin beeku namni tokko viidiyoo isaa baay'ee ilaaluudhaaf tiyoorii isaa baay'ee qabateedhaaf wanti jijjiiramu hin jiru. Kanaaf jechamni biriitii tokko hin jiru. Your hand should get dirty if you wanna learn things easily jedhu. Harki kee xuraa'uu qaba wayii barachuu yoo barbaadde jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Waan gochuudha barbaadde sani salphaatti akka gootuu fi dursitee of kennitee irratti hojjechuu qabda jechuudha. Dhamaatiif yeroo barbaachisan kennuufi qabda jechuudha. Maatii salphaatti hojjechuudhaaf maal gochuu qabda? Dura maatiisiidhaaf yeroo kennitee fi sa'aatii kennitee fi carraaquu qabda. Yeroo booddee salphaa sii ta'a jechuudha. Sana konseptii sana gochuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee nuyi kan irratti xiyyeeffannu maal waan gara keessatti galchinu irratti qofa dubbisuu, ilaaluu, daawwachuu maal kan irratti. Ofii keenya waan appilaayi goonu waan gadi baasnee tooni piraaktis goonu irratti hin xiyyeeffannu. Kanaafuu inpuutii jaalaa outpuutii irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Osoo dubbisaa jirtu gaafii of gaafachuu achumatti. Kitaaba cuftee maalan dubbisaa jirettee achumatti of gaafachuu. Gaafa akkas ta'e maal gootu? Outpuutii sammuu kee dirqamsisaa jirta jechuudha. Sammuun kee gaafa outpuutiidhaaf dirqame miimooriin kee jabaachaa deema. Yeroo biraattiif illee yaadachuu irratti sammuun kee baay'ee cimaa deema jechuudha. Achumatti yoo of qortee dabarte. Yoo sana hin taane garuu rakkisaadha jechuudha. Namoonni waan salphaa qofa ari'uudhaan waan cimaa irra dheeffuudhaan jijjiiramu dhufu hin jiru. Jimroon maal jedha seetanii your life does not get better by chance it is get better by change. Jireenyi kee carraadhaan hin fooyya'u kan fooyya'uu danda'u yoo jijjiiramteedha jedha. Waan tokko jijjiiruudhaaf yoo jijjiiramte malee carraadhaan hin jijjiiramu. Ofuma keenya waan dogongora hojjenne san isumaan akkasitti itti fufne rakkoon sun hin furamu. Kanaaf Albert Einstein sammuu rakkoo uume rakkoon hin furamu kan jedhuuf. Waan namoonni baay'een dagatan keessaa
wanti hundi barbaachisaa akka ta'etti yaadu. Wanta ati dubbisaa jirtu hundi barbaachisaa miti. Wanta ati yeroo keerratti gubduu hundi barbaachisaa kan taane beekuun barbaachisaadha. Pareto pirinsipilii maal jedha? Riizaaltiin kee parsantii 80 carraaqa kee parsantii 20 qofarraa dhufaa. Yoo akkas ta'e sa'aatii dheeraa keenya kan balleessinu wanta barbaachisaa taane irratti jechuudha. Dhamaatii keenya parsantii 20 qofarraa yoo dhufe wanta iddoo wayii sa'aatii gubaa irra jiru yookaan immoo yeroo keenya irraa wanta gubaa jirra jechuudha. Pareto pirinsipilii akkasa kan jedhu. Kana jechuun mala salphaadhaan wantoota bu'uura ta'an irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa jechuudha. Wantoota beezikii ta'an irratti. Isa booda gara advaansiitti caalaa deemuu kan qabu. Odeeffannoo baay'isnee gara sammuu keenyatti itti dhiibuu caalaa mala active recall jedhamuun fayyadamnee waan dubbisaa jirru san achumatti of gaafannee waa'ee koorsanii achumatti finnee bira darbu. Sun immoo meemoriin keenya akka jabaatu nu gargaara. Yeroo dubbisnu dammaqinaan dubbisuu qabna. Osoo dubbisaa jirru yaadni keenya gara biraatti bittinnaa'ee hin dandeenyu. Yeroo tokko dhugaadha yaadni osoo nu hin barbaadin gara keenyatti dhufu jiru. Gaaffiidhaan illee barattoonni baay'een na gaafatu jalatti. Akkam goonaa osoo dubbisaa jirru yaadni gara natti dhufa. Gaafa waan akkasii mudate yaada isarratti xiyyeeffachuu dhiistanii koorsuma barachaa jirtu isaan irratti xiyyeeffachuudha jechuudha. Sana booda yaadni kee gara siinaannaa jechuudha. Waan salphaa qofa ari'uudhaan dhuguma jiramni dhufu. Garuu osuma waan salphaa qofa ariin iyyuu sammuun keenya waan salphaa ni barataa. Mee kana gaaffii akka of gaafatan hin barbaada. Sammuun keenya waan salphaa barachuu irratti akkam? Sammuun keenya waan salphaa barachuu hin jaallatu baay'ee. Waan chaalenjii isa godhu jaallata. Waan salphaadha gaafa jettee yaadde kun salphaa tanaan dhiisi bira darbisin jedha. Garuu yoo ati cimaadha jettee kun wanni kun chaalenjii qaba jettee of qopheessa jechuudha. Malee yoo ati salphaadha jette salphumatti bira darbaa jechuudha innis. Waan chaalenjii ta'e garuu itti of qopheessa. Haala kana dura qo'achaa jirturraa ilaaltee fala isaa itti barbaaduun barbaachisaadha jechuudha. Kan si duubatti si hambise maayin? Firii ati barbaaddu akka ati finne kan si taasise maayin? Isa jechuudha fooyyessuu kan barbaachisu. Kanaafuu dhamaatii fi haati qofa xiqqeessuun waan salphaa qofa ari'uun jijjiirama barbaachisu akka finne asirraa hojii barbaachisaadha jechuudha. Haga ammaatti waan faana turtaniif galatoomaa. Ani maqaan koo Seenessaa ture. YouTube kanaaf chaanalii keenyaaf namni haaraa taatan laayikii fi sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti makamaa sheer gochuudhaan kontentiin kun namoota baay'ee biraa akka ga'u nu gargaara. Haga ammaatti waan faana turtaniif galatoomaa. Baay'ee yeroo gaarii.